Harka fuune akkam jirtu dhaggeeffattoota fi daawwattoota Ababaa YouTube jalatti argamtan hundi keessanii nagaa keessanii nagaa fi galata Rabbii isiniin jedha. Jirtu jireenya akkamiin jumaan akka isin qabatee jira isiniin jedha. Nagaa fi galata Rabbii har'a mataa kiyya filadhaafanii isiniin jedha. Isa kanaan filaa jechuudhaan afaan turaa. Warren bineensa kana bitaatu fayyadama. Ijoolleen biyya alaa artan keessattuu mana madaan keessatti mataan keenya garmalee shaashittiin nu jala caccaba. Isa kana bitaa fayyadamaa isiniin jedha. Xiqqoo gaariidha. Isa kanarraa karaa isa kanaatti darbine jechuudha. Tamasgeen jedha ijoollee. Inni akkasii warren bitiin bitaadha isiniin jedha. Bakka tokkotti filan nu jalaa tabarashuu danda'a. Akkasitti addaan fuune jechuudha. Xinneessinee filaa isiniin jedha. Nafaana turaadha isiniin jedha. Quxurii hanga sadiitti qabaa barbaadan quxurii sadiirra godhachuu dandeechuu barbaadan lamarra yoo barbaadan tokkorra godhachuu dandeechuu jechuudha. Inni gaariidha. Bitadhaa warreen bitan. Akkasii isiniin jedha. Kunoo abaxxari akka gaariitti filaa jechuudha. Innis immoo akkasumatti addaan akka affaallee xixinneessinee ittiin filaa jechuudha. Kan jalaan tabarashuufneef isiniin jedha. Akkama jireenya akkaatti isin qabatee jira isiniin jedha. Hojiin madaamii akkam. Ana faana turaan gadhumaatti.
Illa sallasiisee ijoollee akkuma mataa tuskiisan jechuu dandeechuu garmalee ho'a. Illa sallasaa wanni hin jedhu qorqondaan ta'u mataan keessan jechuu illa laaffisa. Isiniin jedhaa keessattuu ijoollee shamarran biyya Arabaatti argaman mana tokko tokko shaashii dhadhamaa tokko tokko immoo kan shaashiin hidhanii sunuma jiru. Innaa shaashii yeroo hundootti hidhata fuuldura isaa kun garmalee hin dhumaa jechuudhaan caccabas mataan yeroo hunda qilleessa sin argu shaashumatti hidhachaa bulte jechuudha. Mana mataa dhandhaan hin jiru waan ta'eef baay'ee nuuf faayidaa qaba ijoollee biyya Arabaatti argamnuuf jechuudha wanni maashiniin kun jechuudha. Otoo biyya ta'ee mana mataa deemnee tokkofannaa jechuu dandeenya. Mana mataa deemnee dhaachuu barbaannaa dhaachuu dandeenya. Asitti garuu mana mataa namni hin jiru waan ta'eef jira garuu maaltu si geecharee tokko tokko madaamii gaarii yoo taate mana mataa si geessitu malee mtu si hin geessu hojii akka hojjettu malee akka of kukkuultu hin barbaada waan ta'eef jechuudha. Kanaafuu kanatti bitannee mana keenyatti kifilii keenya hojii fidnee yeroo galle kaattoo ittiin hin fille mataan keenya akka gaarii nu taanuu laaflaafasii isiniin jedha. Annaa bitaatti fayyadamaa hin jaalattu isiniin jedha. Dhiyoo kanan biteen illeedha. Guyyaa 3 guyyaa 4 irratti hin fille har'a guyyaa 4ffaadha ittiin filuu akkana eegalee jechuudha. Garuu wanni isaa argeera bu'aa isaa argee jechuudha. Mataan kee duratti akkasitti ol dhaabbatu amma xiqqoo isaatu gadi jedhee isiniin jedha jiru. Innaa itti fayyadamaa. Quxurii 3 irra godhan ittiin filaa jechuudha. Yeroo barbaaddan quxurii 2 irra gochuu dandeessu hanga 3 tira. Yoo barbaadan quxurii 1 irra godhachuu dandeessu. Quxuriin tokkichi hin qorraa garuu hin fila. Qorrumaa hin fila akkuma filaatti fila jechuudha. Quxuriin lammataan immoo jiddu galeecha ho'as hin qabatannoodha. Quxurii sadaffaan ho'a garmalee qaba isiniin jira. Akkas. Innaa kana fakkaataa isiniin jedha kun
akkasitti tokkosiiseera intiin fileera. Mataa kiyya baay'ee na abbiseera isiniin jedha kun akkas fakkaata ishee. Inni akkana godhatoo torban tokko qilleensaan immoo kanumatti dha. Isaan booda dammoo ofirratti bakka 3-4tti dhaadhaadha isiniin jedha. Kinoo akka gaariitti lallaaffisee isiniin jedha. Olaaluu barbaaddanii akka gaariitti filee isiniin jedha. Bitaatti fayyadamaa ijoollee keenyaa isiniin jedha. Mataan kiyya sijjaaraa tabarasha'uur bittanuutti fayyadamtaan birrii 75 an bite. Isaan kanaan booda yoo dabaleen beeku malee birruma 75 isiniin jedha. Bitaatti fayyadamaa yeroo hundaa isinii taalaan yoo seeraan qabdanii hunda isaa bakka tokkotti filuu doon taane qannastanii ittiin filtu yeroo baay'eetti fayyadamtu jechuudha yoo seeraan qabdan isiniin jedha. Yeroo biyya galtan irree yoo fudhattanii galtan yeroo ala ba'uu kaatan wanta yeroo qabdan akkasitti filtanii akkanatti hidhattanii ba'uu ni dandeessu jechuudha. Wanni asaatii baay'een fudhanni kan daqiiqaa baay'ee fudhanni ganaan mana mataa deemii mataa tokko faddaa maali jechuun akkasumatti akkana gootee tokkos ta'ee waan muddamtu ta'e akkasii duubatti ta'e baataa jechuudha. Waa baay'ee nama fayyadaa isiniin jechuu barbaadanii bitaatootti fayyadamaa. Warra zirtas otoon bitatiin hin galeena wallaanii irraa isa argachuu dandeessu. Yeroo suuqii deemtanis suuqii kamiyyuu hin jira, suuqii kamiyyuu argachuu dandeessu isiniin jedha. Ana viidiyoon keenyarraa kana fakkaata. YouTube keedammoo share, like, comment gochuun na jajjabeessadha isiniin jedha. Waa baay'ee irratti hojjechuu barbaada YouTube kana garuu olaa gargaaru garaa walitti jabaachuu dhiisnee isiniin jedha. Nah, kana fakkaata viidiyoon keenyarraa. Viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinutti nagaa naaf turaadha isiniin jedha. Daawwattoota koo baay'ee isiniin jaaladha, baay'ee isin kabaja. Akkasitti naaf tura.